seenaa waliif daddabarsaa share olii godhaa invite olii godhaadha seenaa Ashama harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota FB kiyyaa qaqqaalii uummataa ana haa jiraatu baga jiraattan bakka jirtanitti hardhaa dhimma fardii yookaan immoo dhimma jabduu takka asumaan dhufee isinii dubbachuu waan hin barbaadeef baay'ee dubbachuu hin fedhuuti. Oromoon maal dhabnee maal qabnaa maaltu harkaanu qaba akkamitti jirra akkamitti jiraachuu qabnaallee waan jedhurra waan xiqqoo dubbachuu barbaada. Nuti Oromoon waan dhabne hin qabnu. Ilaa Soqidda ufiif jettu mi'aayi anaaf jettu dhagaa ta'e jedha Oromoo yoo mammaaku. Yookaan immoo dhakaadha jedhanis si darbatu jedhanii mammaaku. Namni ufiif jedhe akka Oromoon barbaadutti akka Oromootti deemuu hin danda'a. Namni garuu haa Oromoorraa namni dhuunfatti waa hir'isu hin jiru. Oromoon namni tokkoo miti namni dhibbas osoo waan fedhe irraa gara fedhetti deeme wanta Oromoorraa hir'ataa tokkollee hin jiru. Garuu wanti isin beekuu qabdan. Namni tokko gaafa waan gaarii hojjetetti uummata bakka bu'a. Sabni guutuun isa jaallata, nutis isa jaallannaa, Oromoon bal'aanis isa jaallata. Waan gaarii gaafa hojjettu jechuudha. Gaafa waan gaarii hojjettu garuu uummata keetii miti mataa kee bakka hin buutu. Uummata miti mataa bakka hin buutu. Dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf har'arratti Oromoon kan durii caala cimeera. Because argeera waan hundaa. Dubbii gandaallee argee, dubbii ardaallee argee, wal dhiibeellee. Garuu inni sun guutuun akka isa baasuu hin dandeenye waan argee fi dhufee gaaddisa takka jala walitti qabamuu deema Oromoo. Namni har'a garuu gaaddisa tana hin diige jedhee yaadu yoo jiraate dogongora. Gaaddisa tana diiguu nam tokko hin danda'u. Nam tokkos abbaan fedhe bakka fedhetti haa galu malee Oromoon diigamuu hin dandeessu. Fan takka gara duubaatti deemuu hin dandeessu. Bakka jirurraa inumaa gara fuulduraatti deema. Obboleewwan ta'e dhaamsi ani isinii qabu. Isin Oromoodhaan falmuu hin dandeessan. Dhuunfaadhaatti. Nama dhuunfaa uummata moo'uudhaaf uummataan loluu hin argine. Nama dhuunfaa uummata qeequs hin argine. Waliin tolla, waliif gurmuudha. Har'a eebalu akkas ta'e eebalu dhimma mataa isaati. Kan isinii hammaate dhiisaa kan isiniif gaarii hojjetu wajji hojjedha. Kan hammaate ofitti hammaate. Because galaana jechuudha. Galaanas dhaqanii kobbeen irraa waraabaniif wanti tokko hin dhufu. Nama dhuunfaa jechuun kobbee. Bishaan waan xiqqootti buusan, kubbaayyaa xiqqootti buusanii irraa waraaban. Akkamittiin namni xiqqattiin ajandaa nuu taati barabaraan. Ajandaa nuu ta'uu hin qabu. Kan nu dhiisee deeme dhiisne nullee. Kan nu wajji hojjetu garuu wajji hojjechuudha. Yeroo hundaa'u saayidii uummataa malee saayidii paartii qabachuun hin barbaachisu. Saayidii paartii hin qabina. Paartiin paartiidha, uummanni uummata. Namni uummata wajjin dhaabatu, namni haqa uummataa falmatu har'allee borullee itti fufee falmata. Rooba qorra aduu osoo hin jenne falmachuutti jirullee.
falmattoonni haqa falmatutti jiru. Namni roobaa fi aduun isa nuffisiiste. Namni har'a irratti jireenyi keekii bargarii isatti mi'oofte jijjiiramuu danda'a. Garuu kun immoo fufiinsa hin qabu. Waan fufa qabu miti. Waan itti fufu miti. Wanti itti fufne jalatti waan dhuma hin qabne jalatti. Please mana tokko osoo ijaaraa jirru mana diigamu keessa fiiguun maaliif barbaachisa? Mana diigamaaru kun. Namni mana diigamutti fiigu booddeen isaa innuu diigamaadha. Manuma isaa wajji diigamta. Akkamitti gara mana diigamuu namni deema? Nama gara mana diigamuu deemu har'allee borullee nun fayyadu itti dhiisa. Wanti Oromoo fayyadaa maali jennaan waan takka irra wal dhageeffachuudha. Ujoo jaalattanis jibbittanis Oromiyaan kallattii afuriin jirtu tokko ta'u isarra jiraata. Baha, lixa, kaaba, kibba osoo hin jenne yeroo kanatti waan nu barbaachisaa irratti waliin deemuu fi waliin deemuu cufa. Kallakki nuffeera jedhe dhiisa. Bar namni tokko nuffeef homaa fiduu hin danda'u. Garuu guddaan maaliidha jennaan? Guddaan waliin taanee waliin deemuudha. Har'a irratti ebalu achi ta'ee ebalu paartii san barre namni dhugaan galteef yookiin immoo namni dhugaa harkaa qabu inumaa uummatan gatu. Akkamitti har'a irratti namni dhuunfaa yoo wal dhiibbis jiraachuu danda'a. Hin jiruu miti ani hin beeku bakka sana. Abbaan dhuunfaa wal dhiibuu danda'a. Garuu har'a uummata miti. Karakkoo keessaa baasuuf qabsaa'aa turre uummata. Sambadi nama ebalu yookaan ebalu miti. Muhammadiin rakkoo keessaa baasuuf hin qabsaa'ina uummata malee. Muhammad gaafa waan gaarii hojjetu uummata ta'a. Gaafa waan gadhee hojjetu garuu mataa isaa bakka hin bu'u. Namni Muhammad jaallatu Muhammadiin hojii isaa jaalladhu malee mataa isaan jaallatin. Muhammad jechuun because ilma namaati. Hin jijjiiramuu danda'a. Har'a nama kaleessa jaalataa dhandhee hojii isaa yeroo jaalannu sanitti hojii deeggar. Gaafa inni kararraa maqe immoo kararraa maqxettee jennee itti himna. Nama wal jabeessuulleen inuu jirti wal jabeessina rakkoon qabu. Garuu har'a ebalu achi deeme ebalu akkas ta'e jennee isa ajandaa goonee Facebook irra gabbaasaa oofna taanaan karaa biraatiin namna sanallee inumaa'uu nama san gorsinee deebisurra karantaanitti galchuu jechuudha. Nam tokko gaafa gadi fuunee fuula FB'tti hin baanu ajandaa godhaarra. Kun ajandaa uummataa ta'uu qabaata. Ana maal Muhammad maan ta'an ajandaa goonee gadi hin bayina. Nama gane gantuudha inni haa ganuu dhiisa. Namni hanga lubbuun jirtutti saayidii paartii dhiisee saayidii uummataa deemu garuu gantuu ta'uu hin danda'u. Paartiin paartiidha. Abbaan fedhe waan fedhe haa ta'u. Paartii immoo uummata moo'e argeen beekuun. Uummata paartii moo'e malee. Kanaaf ebalu saayidii paartii qabate jettanii isin waan mataa isin dhukkubsaa tokko illee hin qabu. Dhugaan ani isinitti himoo jiraate inumaayyuu nuti nama san fudhannee dhufnee gaafa ajandaa goonee irratti haasofnu namni sun hanga ta'e tokko akka waan nama beekamtii negatiivillee beekamtii argachuu namoonni barbaadan jiru beeke. Kanaaf nama sana gadi fuunee dhufuu haa dhiisnu. Ajandaan keenya rakkoo yeroo kanatti harkaa nu qabdu rakkoo jajjabduudha. Nuti rakkoo walooti irratti rakkoo tokkummaati irratti hojjechuudha malee nama nu dhiisee deemee wajjiin haasa'u haa dhaabnu. Nu dhiiseen immoo eessa abbaa isaatu iyyuu dhaqu. Bararaatu oli allaatti reeffi lafuma jedhan. Abbaan fedhe asutaalee achutaalee deemee numa. Uummatuma deebi'a. Uummanni immoo waan kaleerraa dheengaddarraa itti dhabaa dhufe har'allee harkumaa qaba. Itti dhabaa dhufneerra. Ilma itti dhabneerra. Obboleessa itti dhabneerra. Obboleetti itti dhabneerra. Abbaa akaakee waa meeqa dhabneerra. Waan itti dhabne san immoo har'allee keessuma jirra har'allee harkumaa qabna. Nuti namaan hin lolle namni waan namaan lolle se'aniitiin akka fedhanii haasa'u jira nuti namarraa dhimma hin qabnu sirnatu nuun ta'ini sirnarraa dubbachaarra. Namni immoo sirna kana lakki sirni isinii ta'e nuun jedhe inni warra kaleessa akkas nu godhe har'allee akkana nu godhaaru kanarraa adda waan ta'e hin jiru. Warra kaleessa gadaamessa dhiisee har'allee dhiisuma jiru. Nu sirnaan lolle nama dhuunfaatirraa dhimma hin qabnu. Namni nama dhuunfaatirraa dhimma qabu jiraatu tokkollee hin jiru. Sirnarraa dhimma qabna. Sirni kun nurraa diigamuudha malee kan nuti jedhaarru namni nurraa diigamuu miti. Nama osoo taate kaleessa abboonni keenya fidanii hin guddifatan ture. Kaleessa abboonni keenya fidanii hin hammatan ture. Nuti namatti dhimma hin qabnu. Har'as taanaan borus iftaanis sirna tanatti dhimma qabna. Namni immoo har'a sirni kun isaa ta'e
akka dhuunfaatti yoo dhiibame bahee dhiisuu danda'a namni. Lammaffaa immoo namni kun nama umrii isaa kalee isaa umrii dargaggummaa isaa huura keessaan ture. Jaalgollicha dheengeen baana. Namni umrii dargaggummaa isaa achitti dhabee akka waan nuti namaan lolaa jirrus akka waan sirna namaa itti fakkaate namni lamaan nama sadiin wal dhabbii nama lamaa sadii yoo qabaatee hin beeknu. Sanaaf jedhee har'a sirna ummata nyaataaruutti galuu jechuun kun salphina. Ani har'a afaan isaa waa jedhuun hin qabu. Because gollicha dheengee jechuun hayyuu gameessa goota Oromoo akka ta'etti waan beekuuf. Nama kaleessa Oromoof jedhee gadi ba'ee qawwee takka dhukaaseen awwaan jedhu. Har'as borus waa isaan hin jedhu bakka jirutti itti ta'aa jiraatu. Garuu namni fakkaataan isallee haa ta'u ummatan ganina. Ummata lolaa maal nama dhuunfaatiin wallabuun? Nama dhuunfaatiin yoo dhabde itti deemi dhugaan kee boru mul'ata. Garuu har'a waan kiiloon guunne jenne ummata saayidii ummataa gadi dhiisne saayidii paartii galla salphin kalee ummataa dhukaasne sirni ummataaf kalee dhukaasaa fi turre sun odoo ummatarraan diigamin sirni nama nyaataan sun sirni har'allee nu cafaqee harkaa nu qabu sirni har'allee hayyuu mana hidhaatti guure odoo jiru har'a saayidii qabanna. Bilis obboloo wanti rabbii sunuume sodaadha. Ajandaa nama tokko ajandaallee gootanii ummatatti hin gadi hin ba'ina. Kanuuf fedhu nuffeera dhiisa. Wanti kee abbaan of hin nuffu namni of nuffe immoo of nuffeera dhiisa. Kanaaf wanti ammarratti ajandaa gootanii nuttiin ebaloo akkana ta'e ebaloo akkas ta'e achi bira hin jirru achi bira kunneerra. Bakka san kunneerra. Osoo akkana ta'e waan jedhamu birallee kunneerra. Waan silaa godhuu qabnu godhaa jirra. Waan silaa godhamuu qabu ummanni godhaa. Namni qaceelaan wanti isaaf galuu qabdu isaa galte ittuma deemutti jira. Kanaaf ulfaadhaa galatoomaa laayivii jalqabaati. Asumaan immoo FB illee namoonni maqaa kiyyaan daddabalanii babbanutti jiranii fi wal keessa oofutti jiran akka isin konfiiziin goone jechuu barbaada. Inni biraa karamiin isaa ta'u bitaa yaabbadhu mirgaa yaabbadhu faayidaa ummataatirratti dantaa ummataatirratti hin sharafamin. Yeroo biraa bal'innaan isinitti deebi'a. Namni jechi kiyya mufachiisu yoo jiraate namni waa'een ummataa maa dubbatteen isa mufachiisu yoo jiraate akka ummataatti dhiifama sin gaafadhu akka Muhammaditti dhiifama si gaafachuu danda'a. Maaliif jennaan ati ummata sana waan hin taaneefu ani ka jedhaafi jiru ummata malee nama dhuunfaati miti. Kanaaf namni dhuunfaa kumuu qeequs hin barbaadu jajus hin fedhu. Ati nama dhuunfaati. Gaafa waan gaarii hojjette ummata gaaf kaan nama dhuunfaati. Jaalgollicha illee yoo taanaan dheengedda ati ummata turte ati sirna turte har'a garuu nama dhuunfaati nama dhuunfaa hun taatu. Kanaaf akkasitti na hubadhaa yoo waan irraa mucucaadhe qabaadhe ijaafarra barraa naan bisaa isin jaalladhaa. Haqni ummataan badduu lafeen kaleessa dhiigni kaleessa itti cabsine har'a geenne boodatti hin deebinu dhiigni ijoollee qaqqaalii dhiigni daa'imman lafaa dhufte waan beekne hardhas borus lafeen goototaa nu waraanti bakka dhaabanne dhaabachuu qabaanna. Seenaa namootuma darban cufa faarsaa jiraachuu qabaannu haqa irratti du'uu qabaanna nama haqaaf du'e ilaaluu qabaanna. Nama osoo haqa lallabu akka Usmaayyoo Muusaa osoo haqa lallaba wareegaman nu biraa yaadachuu qabaanna. Just nama akka haccee jechuudha. Nama sirna yeroo keenya keessa genereeshinii keenya keessa dhufee nu biraa deeme. Dagachuun qabaannu. Nama akka Jawwee yaaduu qabaannu. Nama isteetii Ameerikaa biyya barbaadirra deemee jiraachuu osoo danda'u daantaa ummata isaaf jedhee galee har'a waan dubbate dhugoomse. Nama akkasii kana laaluu qabaanna. Gaafa waan gaarii arginu waan gadheen akka jiru yaaduu qabaanna. Gaafa waan gadhee yaanne immoo waan gaarii nu afoo jiru tilmaamuu qabaanna. Kanaaf isiniin jedhee isinitti dheeresseera isin jaalladhaa. Horaa bulaa ulfaadhaa. Nagaan naa tura. Sirba Yoosan Geetaachoo ittiin adda baan ammallee waan jaalladhuuf baay'ee Yoosan Geetahuun jechuu kee.
شفتي